Warra Jarman akkam jirta? Warri Bayern jirtu? Warri Berlino? Kali achi ture sinna agarre asi godaantani. Hunda dura Rabbi guddaa waa hedduu keessa nu ceesise. Galma kanatti ammallee walitti deebinee akka mari'annu kanaan dhugeef galanni haa ga'u. Itti aansee obboleeyyan keenya xiqqaa guddaa wannaan bulaata waggoota shantamman darbe kana keessatti sabni keenya dukkana keessaa bahe ummanni keenya cunqursaa jalaa wayyaa'ee if tahee wal tahee biyya ofiitti miti addunyaa irratti illee sadarkaa kanaan akka mul'atu lubbuu isaanii qaaliisan osoo naatoo hin godhatin of wareeganii aarsaa kafalamee asiin dhuganii wareegama isaaniitiin bakka jiranitti jannata naa kennan hin jedhu. As sababa lamaa fidu nana geessanii mi yoo nana geessan isin galateeffachuuf lammaffaa kallattii kana fuulduraa wal qabsiisuuf tokko wal galateeffachuuf hidhaan waa hedduu nama barsiisa. Hidhaan waa hedduu nama barsiisa. Wanni isin nama barsiiftu keessaa tokko mi'aa namaati. Mi'aa beektanii. Ilmi namaa namatti mi'aa. Ji'a sadii yeroo kophaa turretti sagaleen namaa namatti mi'aa. Sagaleen Baqqalaa Garbaa na cinatti hidhame natti mi'aa nan darraan ture jechuudha. Tokko kana. Wacaqaan isa kana immoo mi'aan namaa san qofa miti. Sabni keenya, ummanni keenya, ummanni akka humna keenyaa fi beekumsa keenyaatti ni tajaajila. Qabsoo isaatiif waa buufna jennee carraa'ine sun yeroo nuti karaa irraa maayifamnetti tokkummaa isaa cimsee xurree abboota keenya obboleeyyan keenya karaa irratti cimee itti bukuu isaa yeroo dhageenyu hedduu abdii nutti horee waan tokko isinitti hima qabamee guyyaa sadaffaa mana sakatta'u mana dhageessa hoggaan dhaqu akka carraa OMN bana jiru. Isinin arge hiriira godhaa turtan warri Jarmanii. Abdii badii na fakkaata. Abdii badii fakkaata. Firii Joorma. Firii Baqqalaa Garbaa jira. Komaandar keenya bira dhaabatu sauyyee simaanchi. Lima koo yaadanu lika kanyii jira. Imalli nuti gara biyya alaatti amma goone hundarra akka osoo kanarraa maqiin osoo faca'in nuufi uummata keessan biyya jiru sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattaniif maatii keenya bira waan dhaabbattaniif maatii wareegamtoota bira waan dhaabbattaniif waan qabdaniif kan madaa'e waan wallaantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudhaan. Onne ranja umanni fi Jarmanii mootummaan Jarmanii galata guddaa qaba. Erga gaafa qabsoon ta'e galteerraa kaasanii humna danda'an hundaan biyyoota nu bira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessaa biyya Jarmanii kana jarmeessa afaatiin as keessatti nan fakkaate ragaa ba'uu dandeessa. Har'allee taanaan
biyyoota naannoo asanitti konistiraaktii rool taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaataman biyya naannoo dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessaa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'uuf yeroo tokko naa galateeffadhaa galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jira nu keessa kan gargaaru Dr. Shubar silaa isin beektanii Dr. Shubar galatoomaa jaanii Manguddoon Gunter Schroeder jedhamu kun immoo keessi keessa jiru osoo abbaan biyya galatti irraa kaasee biyya keenya qorataa ture jechuudha. Waan Itoophiyaa waan Oromoo namni akka isaa beeku hedduudha booda har'allee si keessa jira galateeffachuu barbaada. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa ka hoggaa dubbatu hoggaa sun ce'uus alla burraa fi kana kana nama sirriin beeyi. Fatiyaa teessuu teessan hundi isaanii hawaasa hoggaa miidhan hoggaa tarkaanfii Oromoo irratti fudhatamu hawaasummaa Oromootiin dura ture. Hawaasni Jarmanii garuu fakkiin caalaa cimee osoo bitanii osoo butitin osoo faca'in tokko ta'ee uumaa osoo gara caalee waan arganeef hogganoota keessanii isinillee galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala paarii boonee osoo eenyu har'a dhufe Lagu mana di sini? Padahal apa mundur? Kero di Jakarta di Beri. Aku mundur di sini aja. Orang mau cerita ini. Woko talaman berwante na cala situ ko ka. Tidak turre. Rakko sadado kesa dabartan. Wang kesa turre. Rajala di situ be. Waan ergani dhaabee huban dhaggeeffadhee ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyya alaa hunda wajjin mari'adhee haala biyya keenyaaf uummata keenya irratti waan argeen abdii takkaa takka eegan kaasee booda furmaanni yoo maali garamitti yoo kajeelu taate rakkoota tama biyya keessa jiru keessaa baana ka jedhu irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu biyyaa yeroo ammatti Didite, umatni ke, hala hama takka sena si ke tu energi ke si jale. Kesa tu Oromia kesa, ilmi nama, guru yang raja mama. Wan itu sih kan tidak tu. Ajek kan hai namni kenya desensitize dia kan nama cawali baran beto ko mangkutu to ko mana nagar duwe namni bakkaun tak je ka pura kanamma kan kai namni oka duwe yo dur namni duwe oka game enyu duwe enyu du ajese mali ajese ke jo olga badu wanni aku singkat disi namni arah magala Oromiyaa hedduu keessatti du'ee hoggaa argame eenyuu namni kun jedhee ka gaafatu jiru maaliin du'ee jedhee ka gaafatu jiru eenyu ajjeese jedhanii hin gaafatu ummatuma keenya desensitized ilmi namaa waa'ee waa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayituu lakkaa'uu dhiisa desensitized taa'e
magnitude of the killing. Kanarraa kan ka'e namni keenya desensitized ta'ee haajaa sadarkaa irra kaa'ame irra geenye jiru. This is horrible. Tokko kan. Lammaffaan ummanni keenya kumaatamaanidha keessa. Warra wajjin dhagee keessaa nuufi nama haboo malee hundiidhaa jiru. Ammallee guyyaan itti dabalamaa ta'e. Namni saba tokko malee hidhameen gaafatamu, abukaatoon hin argu, maatiin irraa akka dhaga'an humna eeyyamanii habeas corpus wanni jedhamu jiru eeggadda akka inni manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa qaba malee Oromiyaa keessatti Guantanamo ni beektanii bikka margi namaa hin jirre Oromiyaan Guantanamo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kana immoo kan fide maali? Wal waraanti. Oromiyaa keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishaangulitti, Gaambeellatti, Kibba Oromiyaatti, tarii naannoo Somaaliyaatti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war takka wal waraansi waloo kuni kufaatii diinagdee hamaa geessisee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotan jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotanne. Kan Amaara gara kaabaa jiru hin qotanne. Kan Affaar hin qotanne. Oromiyaan lixaa waggaa afuri. Takka hin qotanne kan qotanne immoo hin calleeffamu. Kun